أنا ما نواري بكذا رجعت إيه لنا سان يمونا سا دك إتنا أرسل والله ما أدري ليش يعني جبا فسلطان جالو لما كنت دربي فولي تسيبو صبر عصوني بايم كل شيء أفش أتيتا إني مال guyaa guutuu maal godhee haasaa oltare ما سجلي سهلة أنا من برا ما نقول أنا ما ناسو جدا نبرا dalagaa fakkeenyaan galgala malee na argadhu galgala malee na argadhu sinakta sikani mondando yeroon teenyaallee waliin gittu waan ta'eef ani hin danda'u ayo ana waan lakkaa baay'ee boochisaa baate ana waan lafumana bute baro la imbosi nelle ishilille nama akka tabitti boomiti zigalee yeroo arda arda fumaa isheeti boosi malee qophaan masinatti matteellee boosu takkaa booseen beektu ani ona rofiki ya kubata yembo amali na marati ba yembo gize to nambo agaru na marati ana bilbila bilbiltee ko boo'icha na dhaggeeffadhettee ka boossoo isaa mana mukuraan dhaggeeffatuutiin shoof isheen maal beektaani sigalee ana malee kiyya keessatti waa kun ammoo mata'uun barbaada isiin immoo lafarra xiqqoo ishee akkuma haasaa ishee kan harkifte sigalee ani immoo akkuma nama bookananii waan qabame sun hanga inni xumuramuun barbaada isheen immoo xumuramuun barbaaddu bakka xumuruu qabda yoggaanan jedhan boossi dhuga dafa amma mucaa lallabaa tokko kan ustaazas ta'u kan paasteris ta'u asirratti nu lallabu dafaatu amma jidduutti inshaallah mucaa tokko nu daa ije namatti namni guddiisa dura maalitti kennu ummanni miidiyaa kanarra maashaallah beeku atutum jedhamu jawaa hundan dubbate indee taadaa maarree nama nama maal goite jarree nuti dhiyootti nama sadaffaa eegganna sinirraayi akkasitti anwar inni sirriidha karaa jira inshaallah abdiidhaan eegaa jirra shi rabbi nu haa milkeessu inshaallah rabbi nu haa milkeessu eego maashaallah jedhame keessa keessanii wallahi ani bar wallahi miidiyaa kanan niisee fi jiruu kiyya baay'izawee ani bar miidiyaa irratti naasa'u jedheen jala mureedu ummanni miidiyaa kanaa wallahi keessaati maashaallah hin jedhu koongiraadureeshin jedhe islaamni koo akkamitti koongiraadureeshin jedha maashaallah jechuu dhiisee koongiraadureeshin jedha wallahi baay'ee tokko na dabbaree kalas miidiyaan kun kanaan dura muudannoo iddoo irratti na mudate waan ta'eef Chandise arraa akkuma carraati malee. Sijjama jechuun nama akka beekta yeroo baay'ee nama furdisaa deema yerootti fakkaata na furdisaa kuma deemeyyuu. Dhugaa maashaallaatti buustee akkam? Ruuzan nyaadde. Ruuzan nyaadde. Maashaallah. Bilaafiya bilaafiya. Alhamdulillah waan hundarraa deemaa jarraan waafi abibtiitiyya. Ijarra nu hafi jidduu kanaatu waan jettu barbaaddu mee asumaani nama miidiyaa isaanii waan hin taane hojjennee beeknu hunda caala wallahi alhamdulillah rabbil galannaa ta'u namoonni gaafa miidiyaa kanatti fayyadamas galee miidiyaan akka waan nutti fayyadamu wayiitti itti fayyadama isaa wallaala miidiyaa kana akkaataa dubbii adeemsa waan hunda itti wallaala hedduu jira isa hundarra rabbiin najaa nu baasee sadarkaa bultii godhannee kabajamnee taa'uun kun hunda caala alhamdulillah wallahi jecha hin qabu jecha gisee tokko sii galee inshallah hunda keessanuu rabbiin isin haa ijaaru warra ijaarrannee jiru rabbi wajjin haa bulchu warroota dammoo aybii namaallee gadi baasu rabbiin haa qajeelchu nama daangaa rabbii darbuu miti nama of sattaree rabbiif jecha jiraatu rabbiin nu haa godhu hunduma keenyaa inshaallah akkasiidha wallaa anilleen duratti baay'ee si eegaa ture beekta sa'aatiin barnoota kiyyaa ga'eera ijoolleen natti barreessallee jirti zuumii wayii keessan seenafani tattabadhaa xiqqoo ishii ijoollee wajjiniin ishii walitti deebina rabbi hoo jedhe baay'ee turuumsa dha. Banagaraachin laa kenna har'aan watti fide obboloota kiyya laala isheen isin yaaddu miti.
أنا تسني في ديرو في الرأيو. لا أني ما نمت ميديا كان باية ديتهم بربادة والله ما ينوانو دودو بستجارتك يا بلي أنا ما ناسهم في البر من فين والله ميديا كان رتنا صوت ما مالك ديكم كوسي ليوان براتي بر آدي كون كوسا دانو بروبلم ركون كابو. كوسادو مكانة تمو برولي قدي ما هاي وندا كواتو هاي قالتو ما وانا داوت nama jechuun nama abbootaa qabaatu osoo taate har'a miti dur miidiyaa irraa galta waan ta'eef waan jedhamuuf osoo hin taane bakka jedhamu sanitti bichaan argamini bichaadha waan nan. والله Baaluun honjii foon ishatti keenye ilaalamaara. إذا ما سكنت في بيتها Eefa akkamitti wallaala ree? ما هي بريدو لك Ayya taate bakka illee garzumin deemaa jawaadhaadha. Ana waar keenya soddaa. Galatoom yeshi. Ayo Turtii kita gaarii. coba bukti kali. Ayya assalaamu Ini alaikum. jazakan Allah. Ayya. Waalaikumsalam. شواكو وجدت البيوت اسمع I can. ndubata Tinggal. Abi gitu deh maju tuh Ali Muhammad. من نرقد ليس أنا من دقيقة تمام تريد ati qorana tokko qoraati nama fere namba لا لا le qare ma achi taa'e to qare no ma أمريكا تجربة لا eenyu jaalattaa tana malee nama biraan jaalattaa aamin aamin wallahi aamin Amin. Saya dengan dubatan aja. irramba mo'ati nama keechummeessi taana waree namba Ya, no. No. ayyee nambaan Makanan agak amat ya. ammana kalaan sammana asii hin ga'u wayyani baay'ee turuun barbaadu Amin. aamin 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 Mami ngerti. Kena salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami. Jirta kam naguma. Nagada. Naga wallahi alhamdulillah. Kami. Jira alhamdulillah kamat. Naga wallahi alhamdulillah. Ilma argate mo mami bira wajah aja dan war. Ilma
إن شاء الله إنه فايدس المس إنه فاين شاء الله جولة ولاتي ربي سيفاك إن شاء الله سنجرتا كما سنجباتا انجر الحمد لله ما بديو أما بري لايفي تيك تاكي دي ستلايفي براي قال لك أنا في ولا مولين دي ماما إذا كم تويا ري إذا كم تويا كان أبلا دياتي يو سينجل وريك نمتما إنقال والله بريدة إذا تويا نايك هنافك لكن نتمنى إن بدي والله مالتاتي ماني yeroo baay'ee si ilaale laayivii irra hin jirtu bakka laayivii dhufa geessaa irra man callise. Miidiyaan adhiisas hin jedhe barmaame wanti lama waliin hin deemu kanaaf anniise. Eewa. Malee waan biraatti himtaat akkam fayyumaa bultiin akkamsi. Naguma alhamdulillah wallahi naguma Qur'aan. Maashaallah. Rabbiin baga sii jaare wallahi alhamdulillah. Amiin amiin akkamii wallahi jireenyi kun akkamii tokko ta'uu kun tokko qofaa jiraachuurra lama ta'anii kun jireenyi kun akkamii mee gorsimee je. Maasin lamaan ol gorsaa kun waan bira jira sin gorsaa malee ani Assalamu alaikum amme. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anwar. Ahlan akkam fayyaara nagara nqurramoo. Jirra alhamdulillah. Maashaallah wallahi waa namatti tola. Akkam Jirra alhamdulillah waraa baay'eedha. Jiraadha dhala ashaa ilmaanii argaa waliin jiraadha. Amiin. Rabbiin ammayyuu kan itti isin gammaddanii jireenya gaariitti dabarsitan kaduudii haallee ka akiraallee akkasitti ittiin isin waliin hin geessan rabbiin isin haa taasisu. Wallahi baay'ee natti tole baay'een gammadee maashaallah amma wal biratti isin argee baay'ee natti tole wallahi. Habibi kiyya galatoome jazakallahu khairan ulfaadhu isin jedhatilleen nama wajjin galgala ga'ee waliin ijaaramee deegamu rabbi isin taasisu nama ijaaramee bakka ga'u rabbi isin taasisu inshallah. Du'aa keetiif immoo amiin galatoome habibi kiyya amiin yaa Allah galatoome. Akkami mee jireenya jirra alhamdulillah. Akkami isa qofummaa durii isa amma waan ho'aa nyaachuu kana mana jireenyi kun akkami? Nu jala darbe si galee dhugaa dubbachuu ta'e achi darbe. Aywa. Akkasii achi darbe fuuldura yeroo gubne si galee. Aywa. Kanaafuu tarii anaafis haaraadha siifis haaraadha natti fakkaata. Walumaa galatti yeroon hin gubate natti fakkaata. Haa ta'u malee bakkee dhaalu galanii nama guddaa ta'uun kabajaadha eegale. Sirriidha wallahi. Walumaa galatti kabajaadha bakkee dhaalu galanii nama guddaa ta'anii bultii jeerratanii bultiin hedduutu jira eegale bultii gaariitu jira bultii hin gaaromnetu jira. Bultiin qormaata waan ta'eef gariidha eegale bultiin hoggaa qormaata jedhamu qormaasa duwwaayyuu miti. Rakkoo hedduu si mudataa mudannoo hedduu qabaa bakka jettee qabaa tana hunda keessa baatee immoo kanama naaf fakkeenyaaf intala musliimaa tokko yoo fuudhee maatii dhuma musliimaa sanatti geesse deebisaa hospitaalaa hin taane sigalee ishee kana immoo akka hin godhu hin jiru sigalee maaliif yootuma isiin nama amala hin qabne hin taane waan kana amaanaa fuute waan ta'eef gaafa isheen amala qabdu fuute waan ta'eef sirreessitee nama kana amala isaa sirreessitee gorsitee akka inni bahu gochuu qabda. Sigalee rakkoo hedduutu si mudata haa ta'u malee isheen nama gorsuudha waan ishee gorsan miti bultiin jechuun ishiidhaaf gammachuudha manatti fakkaata anaaf illee gammachuu ishiidhaaf illee gammachuudha isin illee nama bultii jedhate jiraachuu danda'uudha nama bultii ofii kunuunfatuudha nama waa hunda irratti hirkoo ta'e yookaan xegee ta'e nama jala dhaabattee nama eddeeran dadhabeetti illee nama cunqursuudha. Haa ta'u malee ishee kanatu isin kaatee naan taane eddeen geessuun qabu maaliif jennaan ishiidhuma kana tolcheedha gorseedha
yoo naddee ofii dadhabetti maatiin qaba waan ta'eef obboleessan gafan qabaa qotisuun qaba. Tarii sanatti fidee gorsee akkasiin qajeeltu taanaan nama qajeeltudha. Maaliif yoon immoo ka'e akkuma kanaan fuudhee bakka itti darbee jedhee rakkoodha. Egalee rakkoo guddaa maaliif jennaan rakkoo isii mudatu jira namni isiitti kolfuu jira ishiin xiqqoo ishii nama miidiyaati amma miidiyaadhaa dhaabbattu malee nama miidiyaati yoon ka'e geesse bakka itti darbee jedhee talaata hedduu qaba sii galee namni akkuma fira qabu balgaraa hedduulleedhaa qaba horma hedduu bakkeedhaa qaba sii galee namni miidiyaarraa nama gammadaa namni lafaadhaa nama gammadaa maatiin ishiidhaa maatii kiristaanaati waan ta'eef tarii isii gammaduu danda'u. Kanaafuu nama kana akka gootu qabdu tumanniyyuu nama karaarra hin jirre yookaan immoo nama qajeelaa hin taaneyyuu gorsitee hanga sii danda'ame tokko karaatti deebisuudhaaf yaalii gochuutu gaariidha. Ammas immoo nama kana akka gootu hin qabdu. Walumaa galatti bultiin bareedduudha sii galee. Walumaa galatti bultii jechuun waan itti qixxeessu hin qabdu. Bahaadhaa ol fuutee baachuudha. Amaanaadha. Amaanaa kana immoo bakkaan ga'uunis dirqamaadha. Nama karaatti gatu Rabbi nun taasisini. Nama galgalaan ga'u nama waliin galgalaan ga'u Rabbi nu taasisini. Inshaallah anallee sillee nama ijaaramee diigamu Rabbi nun taasisini. Nullee nama amaanaa sana bakkaan ga'u Rabbi nu taasisu. Isiillee gara amantiitti fide amantii irratti Rabbi si'a jabeessu kanuma kadhanna wanna biraadhaa wanni nu kadhannu jechuudha galee. Maamii yoo gaaffii gaafadhu gaamaa inni Ayyee qoygaa nan gaafadha maamii. Keef akkamidhee biratti immoo bultiin kun akkamidha? Maal jettamee ati akka keetti? Ana bira wallahi ilaafilaamiidhaan wal dhageessee wal gorsitee waliin haasoftee taphachiistee wanta jiru gatteessee gaafa haasoftu waa hundayyuu haasaan ni hiika. Mariidhaan gaafa waan mari'attu anillee qophaan ture jechuun nama keessa namni barbaachisaadha lammati nama akka garaa kee nama keessa namni akka garaa kee yaadime maatii amma sana bal'atu keessaa baheen hiriyoota amma bal'atu sana keessa hunda keessaa baheen yeroo ani goojjoo keessa qofaa koo taa'een yeroo ani maskiida keessa qofaa galee akka nama hin beekne akka orma iddoote keessumaa waa hunda qofaatee al takka waan bal'aa keessa amman maatiin kiyya maatii bal'aadha maatii obbolaan koo qofti gara 9ti sana hunda keessaa baheen yeroo qofaatee intinee dutti mucaa kana faana wal barree erga gara gaa'ilaa kana keessa galee amma already sana hunda dagadheera alhamdulillah waa hunda anaaf madda gammachuu koonaa taate na boqochiiste kana qofa illee miti isheen nama quraana fazee fiteedha nama quraana fazee fite ana nama na qaraasisuudha maaliif anis dadhabaa ta'een isheenis dadhabaa taanaani jaama wal harkiseennaani baduusaati. Alhamdulillah isheen immoo quraana irraa beekti. Even yoo ani dogongore sabirii anaaf goote maaliif beekti irraati waan quraana irraa waan hadiisa irraati waan beektuuf anaaf sabirii goote boodarraa akkasii iddoon akkasiidha. Mee hadiisa kana dubbisee jettu okay dhiitanu akkasii. Innaa maal jechuudhaaf walii galaa ittuu na jabeesse alhamdulillah moor amantii kottiyyuu anaan na jabeesse nama waan ta'eedhaaf amma suubii faa leellii faa ganama galgala kaatti salaatuudhaaf hin dadhabda al takka so namni si bukkeedhaa ayizoo ka'i maal jechuudha jedhee namni si dhiiboo jiraate dirqama isaati san al takka nama waan taaneef hin dadhabna nama foonii waan taaneef waan tokko hin dadhabna waan ta'eef namni si bukkeedhaa ayizoo dhee sitti dheekkamoo jiraate immoo si gammachiisa nama gammachiisa moor akkatti jajjabaattu nama taasisa. Ani immoo kan kennaa maaliif rabbiin agartee waan yeroo ati cannaqamtu keessatti rabbi waan ta'e sii kenna fide waan ta'e hiika siif laata. Hin beekna waan tokko jiru kana hunda keessatti immoo alhamdulillah yeroo isheen cannaqamtetti rabbiin immoo kana buggoodee as fide yeroo tokko yaadatte naa bilbiltee turte miti innaa. Waan anwaar kennaa dhen qabadde jira akkuma iskiriinshuutii godhee si erga calliseetumaan anwaar kennaa dheetan qabadde wallaahi laazimennaa. Hariiroon qabnu bara waarii gurgurtaa. Ana shidhaa hojii hariiroon qabnu wallaahi na qo'achiisa qoraana na barsiisa malee hariiroon qabnu wallaahi yeroo sammaame wallaahi. Hariiroo tokko. Wallaahi baay'ee natti tole.
Waan nagammachiise anaan maalii fi sa'aatii kanatti kennaadha namni nama barbaachisa. Namni ayisoosii jedhu nama keessa namni dhibee miti bar nama keessa namni jira. Nama hundatti qullaa kenna agarsiistu nama hundatti waa hundaan tinin jettu. Gaafa siyaasuun namoonni gaafa namatti ibsu waan hariiroo biraa waliin qabnutti fakkaata. Garuu namni gaafa walitti dhufee yaada isaa wal jijjiiree rakkoo isaa walitti matee jedhee kennaan kana caalu hin jiru, iccitiin kana caalu hin jiru sii galee namatti dubbachuudhaaf reen ulfaata ture yeroo sun wallaahi. Sii galee bicha alhamdulillah rabbii wanti hin jijjiirre hin jiru yoo qabaatanii rabbiin baga si jijjiiree alhamdulillah. Iddoo tokkoon gammade wallaahi ergasii irra siin gaafanne bar duraan na cinqa ture. Amma nama si gaafatu qabda. Amma nama si gaafatu qabda. Maashaallah tabaarakallah anillee bara salaamataa dhiyeenyumatti hin jedhe malee qaata wal ganne. Haa ta'u malee walumaa galatti maaliif jennaan kufaatii irraa kaate bakka rabbi bakka kufaatii sanaa si kaase bakka kufanitti nama si galee ajaan kufanii achitti fuudha. Bakka rabbiin si kaase bakka rabbi si jeere. Walumaa galatti si galee nama akka keetii ati dhiira fakkeenyaaf jiraachuu hin dandeessa. Ammas immoo intala fuute maatii musliimaarraa fuutee si galee maatiin illee si galee namni musliimaa tokko fakkeenyaaf kan akka kiyyatti irratti argee nama miidiyaa kana ganni dhufe wallahi abbaa kooti ilmoo keeti faa nama jedhee ka'ee deebi'eedhaayyuu akkam jirte yoggaa miidiyaarraa ilmoo koo jedha si galee baga dhufte jabduu keenya maalii keenya jedha si galee. Warruma keenyaa keessa warruma musliimaa keessa gaafa ishiin immoo lafa guutee jette wallahi namni laayikii tokko namni tokko hin jiru. Bultiidhuma keessa bultii Wallahi namni bultii kee bultii gaarii godhu si godhu jedhan jiru. Maaliif jennaan anumatu wajjineen cinqamee wajjineenis rakkate wajjineenis si galee eessa kaane si galee naannofne eessa isaaniif isin karaa hamaarraa nu walitti dhufne si galee maaliif jennaan nama miidiyaadhaaf nama lafaa bareechiti adda baafadhu irra guddeessa wantan siidhaamu nama lafaa firoonfadhu nama lafa maaliif jennaan namni miidiyaadhaan eenyuun taane namni sii beeku yaani ani siirra ijoolluma natti dhiyaatuun beekaami ijoolluma hiriyaa kiyya sii galee ijoolluma hiriyaa kiyya karaa nan qaqqabneen bilbilaan illee karaa maalliitiin illee jiru manna jajjabeessaa itti na harkisaa ture malee ishiidhaan namaaf kiri jedhan jiru tarii yoo ummaa si ta'e malee sii galee yoo ummaa si ta'e malee namni siidhaan abshir jedhe namni ishiin bira galtu sii galee fakkeenyaaf ishiin biyya arabaa kana nama waggaa dheeraa jiraate yoggaa jiraattu illee mana tokko keessa waggaa jiraattu namuma wajjiniin jiraatte namni si wajjiniin biyyaa baate jira nama si wajjiniin mana tokko keessa jiraatte jira sii galee bagattiin si ga'e namni jedhen jiru sii galee walumaa galatti yoo ijoollee tarii ijoollee amantii musliimaa hordofan ijoollee tokko ta'e malee namni bagattiin si ga'e baga geessee yookaan immoo bultii gaarii siif godhu jedhee hin jiru sii galee. Namni jiru nama jiraatu jechuun waa ajandaan jiraatu waa'ee keerraa dubbata malee. Gammachuu kee tokko bagar gammadditiin jedhu walumaa galatti ta'e warra tiishaadhaa qabsiise illee ta'e warra kamiinuu ta'e tarii nama tokko lama nan beekati galee nama tokko lama walumaa galatti nama tokko lama maaliif jennaan. Gidee tokko anwaarii bari islaamtonni wallahi garaa jabaatu. Indi islaamtoti akkanaa wanta jettee yeroo nama madaalamu jiraate wallahi kennitee biraa deemtu fakkaata. Maaliifuu akka rakkatanitti nama nuunuma bal'ata jechuun anaaf midhaan yaanii maaliif maatii musliimaa keessa dhaltee maatii kiyyallee musliimaa alhamdulillah rabbil alamin akaakayyuu meeqa akkaateedha musliima sii gale nama irratti na jabeessu malee ishiidhaan illee nama jabaadhu jedhu malee nama beekta tarii narra beekuu dandeessa sii gale. Akkamiidha beektaa Anwaarko? Waliigala anuma lafatti nama firoonfadhu sii galee miidiyaa irra dhiisitii nama warra lafaadhaa jabeeffadhu warra ollaa kee jiru warra